kan keeyyuu quban qabaatu. Yoo isin hinaaffaa hinaaftu sana ati hin beektuuf ta'e miidhamti yookaan ifisii mita malee hinaaffaa yoon qabaannee shamarri takka nan jaalattuyyuu jechuu shakkuudha qabda beektaan akka hodhuu qabda. Because nama waan fedhan tokkotti hinaafan wanti kun waan kiyya jettee waan kiyya akka na jalaatu qabu hin barbaadu waan jettuuf itti hinaaftu. Yaa dhiironni garii yoo shamarri itti hinaaftu already hin jaalatu dhiirri gariin waan akkasii. Hanga qaba garuu yoo hanga dabaree jibba. Jaalattiin yaa hinaafu jedhaabariin jibba. No, hinaafumaan jaalala. Hinaafuu jechuun bar nama jaalatan hinaafta hanga qaba garuu wanti kun akkasii miti jedhee yoo kan inni si hubachiisu kasan bira dabartu ta'e. Hinaaffaa jechuun bar madda shayxaanaa fakkaatu. Hinaaffaa jechuun ka jireenya yuusi diiguu jira. Hinaaffaan ka jaalala jira. Madda Hinaaffaa jechuun bari hinaaffaan ilaali ka abdi hinaaffaan isiinuu lama beektaa. Hinaaffaan takka osoo hin argine haasa'u hinaaffaan takka daboo. Usabdi. Of course. Waa'ee kee yoon aarree yoo sittiin aarree sin jaalattu beektaa san madda shayxaanaa jedha. Ati baate akka feete fa'aa yoo taate jalaata akka faana yoo ati akka taate yoo ka callistu ta'e maalati isiin maal sirraa qabdi yaanii nama biraa faana riileeshinii qabdi jecha shamarri sun ati akka feete yoo taate taatullee namni naaf nama agreementii shayxaan hojii qabu. Garuu waan inni of argite Agreementii shayxaan hojii naa qabu jedhaa. Agreementii chaappaa wayii kan hin ta'e hin beeku. Hinaaf sin jaalatu argaa sin jaalatu. Hinaafuun dirqama dubartiin takka. Konfidensiin qabdu kaa konfidensii wayiin qabdu dubartiin haftu yoo dabalamte ati. Hinaaftu overdose yoo ta'e. Maali kun kanan agarsiisu kuni maali waan akkasii san garti isiitu agreementii shayxaanaa qaba akkamatu jedhu. Haa ta'u malziin mijeetu maaliin qaldimaa fide malee namni gaafa walii amananii wal jaalachuu hin danda'u dirqama. Sun ammoo qalbii fideedhaan asii galee. Shamara akkanaatu argachuun badhaasa rabbiiti saayibaki. Qalbii ta'ee namni kun nagarii fudhatu hin qabne already waan tokko waan beeku qabu shamarri inni shamara faana oolaa anillee dhiira faana oolaa waan jedhu sun walitti isin jabeessaa osoo hin taane walirraa gargar isin baasaa beekuudha qabdan achumaan yoo isin hin jiru gargar baasaa osoo hin taane gargar baasaa adda ta'ee gargar si baasa because kennamni ilma dhiiraatii fi kennamni shamaraa fi uumamni shamaraa garaagarummaa guddaa qaba si galee inni maaf akkas godhe jettee yoo illi kee isaa waan biraa ka gootu ta'e adduma fagaataa deemtan malee wanni waliin nama dhiyeessu hin jiru. Gaafa inni karaa sirriin aniyyuu inni chit narra godha anillee chit irra godha waan jedhan suni abbaa baaliidha waan waliin nama fiduu hin dandeenye gargar nama baasu malee. Amma fakkeen akkuma qalbiitittuu amma yoo reefu amma ani yoon shamara faana dalagaa kiyya ta'ee dalagaan kiyya shamaraa waliin kan na fidu ta'e ati immoo shamara birattuu sin argu naan jaarta. Ani yoo dhiira bira deema kaa yeroo sanii sitti tola yoo ka jettu akkasii yoo ka yaaddu akkasii ta'uu hin qabu. Kennamni dhiiraaf ka shamaraa garaagarummaa dugdaaf lafaati. Sigalee. Ilmi dhiiraa yoo akkas godhe irraa bareedaa osoo hin taane yaanii ilmi dhiiraa qotee maal godhee fiduun dirqama irra jira. Dirqamni gaafa irra jiraatu immoo konneektiin nama faana jiraachuu isaa baay'ee qal'aadha. Shamara kaaniin wal argaa dhiira kaaniin yaanii konneektiin isaa qotee bocee fiduudha. Haati manaa immoo haadha manaa. Inni immoo konneektiin isaa dalagaadhaaf dhimma dalagaatiif jecha shamara baay'ee wal arguu danda'a. Dhiira yaanii konneektii namaa qabaachuu danda'a. Kana waan ta'eef dirqama akka isaa san anis tahuu qaba yoo ka jettu ta'e shamarri takka dogongora sun. Inni yoo jaalala dhiira faana haasahe waan isiin faana inni faana haasaheef osoo hin beekne atis gaafa dhiira biraa ka fiddee faana haasoftu ta'e gargar nama fageessu malee waliin nama dhiyeessu. Dhageesse? My boss. Waan wali amanamu waan wali amanamu. Ani akkas ta'eef akkas ta'uu hin dandeessu galee. An dhiira faana yookaan an shamara faana yookaan dalagaa waliin nu fideef dalageef yookaan waliin ooleef yookaan waliin haasayeef ati dhiira biraa faana deemtee akkas jechuu hin dandeessu.
Aniyyuu yoo akkas ta'e natti tola waan jedhu san hin ta'u sii galee. Akkuma shamaraatu No, rabbi gaafa itu uumama gargar godhee uume sii galee. Dhiirrii fi shamarri tokkoon. laki ani kallatu jira jedhama qalti yoo deebi'ee Maal jettus siif hin jennee bar timirtiidha gaa nama biraatiif iyyuu dabarsuu wanti qabdu shamara yoo taate waan akkasiiti. Yeroo ammaa kana shakkiin taan irraa kan ka'e nama Laali shakkiin taan irraa kan ka'e lafumaa ka'ee wal dhabaa lafumaa ka'ee jireenya hiikaa lafumaa ka'ee ekileen maal si biraa goote ekileen maal si biraa godha jecha hin taane jetteedhaan bultiin nama baay'ee diigama sii galee. Kanaaf immoo miiseejiin ati ta'uu qabdu shamara akkasiisan ta'uu qabda malee shamara akka dhiira jaalallee kee faana yoo shamara biraa agarte yeegiddi nama san dhiistu akkas ta'uu hin qabdu jettee shamarroonni kubbanii. Dhiisuu miti baramma kun dhiisuu miti waanuma nama sanii jaalatanii waan irraa jiranii fuudha malee. Amma hundaafuu jechuun qallatu jira jechuun dhibba irratti waan si amanuu fi waggaa gana kan si wajjin ture si amanas si kabajes si jaaladhes yaani takkaffaa nama tokko baasa jaalatte dhibba irratti. Malee ka kennaani. Waan keessa hin Ka kennaa maal haasuuf? Ka kennaa miidiyaa. Amma warra miidiyaa. Miidiyaa yaa warra annaa warra waan kennaa miti barka miidiyaa irraa haasuuf waan jecha akka namummaa akka hundaafuu nama tokko amanuudha. Hundaafuu nama tokko amananii gaafa jedhanii jaalalli sun faamiilii anamma hin amanaa jaarsatii hin amanaa. Qalbii faasee malee kan duraallee amanuun dirqama nama tokko gaafa jaalala halaalatti eegalanii irra caalaa amanteedha walamanummaa qabaachuu kana wal Kadhate. akkami nagaa Salaam alaikum. Nagaa akkam? fayyumaa Dinta. Nagaa alhamdulillah. har'a maal argatte qoy maal asansiistaarra Ana oofti. Harki guyyaa keeti gaafii maal taatee darartu. Waa si gaafatuu fi lammeeffatuu fi akkasitti suufa uffadheera argaan jirtu. kana ooftam Ana siyaafee. Gura fidee akkana gaafii. Jedhee ni beekta. lammeeffachuu miti jechuun afaanuma haasaan sunuu akka waan lammeeffachuu hiikamu. Kasongoo yee maara koo qaba Maal jechuudha? Kan nama tokko hin barbaadu nama miti nama masaanuu miti nama harkaan situ kun fedhan. Masaanuu maara koo qaba masaanuu wal gargaartii waa. Baraan jaaree haa ta'u kaa dullummaa keessa fuuta. Ofiitii buu bara sadii guutanuu jedhee hin danda'u maal godha bada daree ammuma yamii fi wayyame. No yoo san xiqqoo si laaftuu ilaalle yoo sa itti fuuna akka luka dhiphis malee amma hin ta'u amma. Wayita daree dulloomte bichaa ila laaftuu wayii ilaaltee taluu kasii sukkuumtu wayii yoo si fuute malee amma hin dhaga'u jedhaa arti hanta. Ati akka reefu dubbattu san hin dubbattu amma gara nagaras jedha artiin. Ani garuu daraartuudhaan dhiibu mallee naa godhi maas hin jee beektaa daree. Hayee. Ol baas waluma baasi saalfatiin waluma baasi. Waanuma jechuun hedduu ol fidime. Bara bakka masaanuu tana xiqqoo isii beektaa qalbiin keessan kuni baay'een jaalattanii keessa keessanitti fudhattanii. Ani ammoo kanaaf jettee yaaddayin ansi faana jiraa si deeggaraa. Waanuma jabaa wayyaa daara jedhee akkanas garaan masaanuu mibbaan nagarii hin qabu gammadu. Waan waliin haasaa jirta. Ofiin saalfatiin himi waan yaa tokko himi. Atuu dee dubartii lamaa sadii geettaa fedhe. Ani miidhaa